Oduu maddeen biyya alaatii qabanneettan darba Champions League Afrikaan ala haaliin taphoota 27 booda mo'ameen. Taphoota ramaddii afraffaa Champions League kilaboota Afrikaan kaleessa taphni tokko taphatamu kilabiin Aljeeriyaa Belouizdad shaampiyoonii Afrikaa yeroo 12 al haalii mo'ate. Belouizdad goolii taphataan sararchisaa garichaa Naofel Kaasef daqiiqaa 91 faarratti galcheen qabxii 3 milkeesse. Tapha darbeen gara Kaayiroo imaluun al haaliin goolii 6-1 kan mo'ame Belouizdad kaleessa injifachuun qabxii 6 sadarkaa lammaffaa qabate. Kilabiin Egypt ala haaliin tapha ramaddii jalqabaa kaleessa mo'amus qabxii 7 ramaddii caalursaa jira. Al haaliin taphoota Champions League Afrikaa 27 booda yeroo jalqabaatiif mo'amee jira. Yeroo xumuraaf bara 2023 kilaba Afrikaa kibbaa Mamelodi Sundownsiin goolii 5-2 mo'ame. Ergasii taphoota 19 injifatee 8 qixa bahuun yeroo 2 shaampiyoonii Afrikaas ta'eera. Ramadduma kanaan har'a Orlando Pirates Stade Abidjan waliin taphatu. Taphoota biroo har'aatiin ramaddii irraa morkiin kilabii Tanzaaniyaa Yanga Afrikaa fi TP Mazembe Stadium Benjamin Makabaatti gaggeeffamuun eegama. Ramaddii kana kilabiin Suudaan biyya ormaa Mooritaaniyaa keessatti kolgaltummaan jiraatu Al Hilal Omdurman qabxii 9 dursaa jira. Ramaddii baa taphoonni lama ni taphatamu. FAR Rabat Manima Union Raja Casablanca Mamelodi Sundowns waliin morkatu. Oduu keenya xumuraatiin Premier League England torbe 20ffaan har'a Arsenal garaagarummaa Liverpool waliin qabu dhipheessuuf gara Amex imaluun Brighton waliin taphata. Boru Anfield Roaditti Liverpool morkiin Manchester United waliin taasisuun eegama. Arne Slot Manchester United sadarkaan irra jiru kan mul'isu caalaa cimaadha jedhan Ruben Amorim. Abubakar Abdallah oduu kana bal'inaan isinitti himaa hanga kootiin xumuree jira. Yeroo gaarii qabaadha. Saka helps it on and Havertz could be in. Havertz over the top. Beautiful. Premier League England in Arsenal sadarkaa lammaffaa isaa eegsifachuudhaaf Manchester City injifannoo torbee darbeetti fufuun walitti aansee mo'achuudhaaf har'a murkiin taasisan eegama. Kubbaa miilaa Englandin morkattoonni walii ciccimuun Liverpool fi Manchester United Anfielditti waliin morkatu. Arsenal gara Stadium Amex imaluudhaan Brighton waliin murkii taasisuun taphoota liigichaa afur walitti aansuudhaan mo'achuudhaaf morkata. Bukaayoo Saakaa miidhamaan kan dhabe Arsenal Kai Havertz dhukkubirraa fayyuun akka taphatu Arteetaan himaniiru. Ben White ammas torbee fin taphatu. Tomayason midhama yeroo dheeraarraa baay'achaa jiraachuus leenjisichi himani. Timber adabbii tapha tokkootiin hin taphatu. Arsenal qabxii 39 sadarkaa lammaffaarra kan jiru yoo ta'u tapha kana yoo injifate garaagarummaa dursaa liigichaa Liverpool waliin qabu gara qabxii 3tti dhiphisa. Manchester City West Ham United tapha simatuun taphoota lama walitti aansuudhaan mo'achuudhaaf taphata. Edison fi Ruben Dias gara taphaatti deebi'uuf dhiyaatanis har'a taphachuun isaanii mirkanoofne. Matthias Nunez fi John Stones hin taphatani. Manchester City direessaatti dorgommii hundumaa taphoota 5 keessaa tokko qofa mo'ate. Garuu taphoota 15 darban Premier League direessaatti West Ham waliin taphate keessaa 14 injifatee tokko qofa mo'amuun olaantummaa qaba. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiola injifannoon Leicester City irratti gonfatan miira gaarii isaanii fuumuu himani. Garuu walitti fufiinsa qabaachuu irra hin geenye tapha West Ham waliin taphannu kana mo'achuun fuulduraaf nu fayyada jedhan. Tottenham Hotspur tapha Newcastle United simatuun taphoota 3 booda injifannootti deebi'uudhaaf taphata. Walakkeessa gabatee liigichaatii gadi sadarkaa 11ffaarra kan jiru Spurs liigichaan Liverpool fi Nottingham Forest erga mo'amee booda tapha xumuraa bara 2024 Wolves waliin qixxaan xumure. Newcastle taphoota 4 darban walitti aansuudhaan injifachuun ga'umsa gaariirra kilaba jiru ta'uu isaatiin Tottenhamiif qormaata cimaa ta'uu mala. Tapha biraatiin Chelsea gara injifannootti deebi'uudhaaf gara Selhurst Park imaluudhaan Crystal Palace waliin ni taphata. The Blues Everton waliin qixxaan erga ba'ee booda taphoota lamaan darbaniin Fulham fi Ipswich Town mo'amuu isaatiin Liverpoolin qabxii 10 caalamee kurnaffaarra jira. Garuu gara Selhurst Park yoo imalu milkii qaba. Taphoota 6 darban walitti aansuudhaan mo'ateera. Crystal Palace Premier League fi waancaa Karabaa'ootiin taphoota 15 Chelsea waliin taphateen hin injifanne. Villa Parkitti Aston Villa Leicester City yoo simatu Southampton Brentford Bournemouth Everton waliin taphatu. Boru morkiin Anfielditti Liverpool Manchester United waliin taasisu morkii cimaa torbee kanaati. Sadarkaa 14ffaarra kan jiru Manchester United Ruben Amorim jalatti muddee keessa taphoota 6 mo'ameera. Kilabichi taphoota 8 darban dirreen alatti Liverpool waliin taphate hin mo'anne 4 qixaan ba'ee 4 mo'ameera. Premier League Anfielditti morkii waliin taasisaniin taphoota 8tiin Anfielditti goolii tokko qofa galche 5 darbaniin hin galchine. Arne Slot Manchester United sadarkaan gabatee liigichaa kan agarsiisu caalaa garee cimaadha jedhan. Taphichaaf taphattoota boqochiisuuf yaada akka hin qabne seerani. Liverpool gadhiisuu mala jedhamuudhaan odeeffamaa kan jiru Trent Alexander-Arnold akka taphatu himan. Gama Manchester Unitedin Marcus Rashford dhukkubbiidhaan akka hin taphanne Ruben Amorim himaniiru. Bruno Fernandes fi Manuel Ugarte adabbiin booda ni taphatu. Ruben Amorim kubbaa miilaa keessatti wanti hunduu uumamuu mala yeroo hundaa garee cimaatu mo'ata jechuudhaan taphicha mo'achuu akka danda'anis himani.